Kana bootii garaa keenyaas rabbiin galata keessan haa kafalu an dandeen dubbadhu ustaazotaaf inni isa obboleessa keenya maqaan kee eenyuun jedhama mee kottu deeqaa tokko nu mul'adhuuti gara haasawaatti seenna. Ibsa amma Shariif Siraaj Nanjaan maqaa abbaa kiyyaa ummati Yaas Faatimaa Sheekh Umar ibsa Qoy. akkinaa gootu mobaayila kee kana Ibsa- tolfadhu Mobaayila tolfadhu laal mobaayila Ibsa tolfadhu mobaayila tolchif. wirwirin godhin wahirra kaayaateti arraan tana ummata si jaalatu ummata siif dhaammatu ummata siif yaadu dubbisuu deemta ol ka'ii zig je'ii taa'ii mobaayila tolfadhu fuula kee akka harkanitti gammachuudhaan ummata keetitti haasa'i tolchiif mobaayila ibsaa. Ayah, Alfi ayah. Tak ini juga. Ya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maqaan kiyyaa Ibsa Ahmad Shariif Nanjaan. Ahmad Shariif. Ayyee Ahmad Maqaan Shariif. kiyyaa Ibsa Ahmad Shariif Siraaj Nanjaan. Ayyee eessa turte Ahmad Shariif? Sin argine nu hojjaa kana keessa. Ibsa Ahmad Ha? Ibsa Ahmad Sharif Siraji. Hojjetemi? Ummanti Yaas Faatimaa Sheekh Umar Ibrahim Aadan. Ayyee. Eessa turte hojjaa kana keessa sin argine? Akkasii amata Eessa turte laa seenaan ni kaani nuyyuu dubbannee xumurreera waan ta'eef eessa turte torban kanaan siin jedhe. bikin itti daladhees asoo bika jaamtu gaara guutuu ana malkaaballoo ana dadar malkaaballoo. Eessa turte torban kana dhiisinni kun dheeraadha yeroo biraa dubbanna. Eessa turte torban kana keessa eessa turte kaleessa dheengadda eessa turte ati? Kaleessa dheengadda sheerkaa keessaan jira mana hidhaatiin jira. Yoomiin du'aa har'amoo boru jechaatiin eeggachuu ture guyyaan eeggachaa jira. Hin baata nan ba'a jettee yeroo jarri murteen du'aa sitti murtaa'ee mana murteetti maal jedhamee jedhu nan ba'aa wayii yaaddee turte waa rabbi fidee sitti mul'iseera. Waan murtee du'aanitti murteessanii saftii aan hojjeessanii jee gaddi hundi miidiyaa irraa hunda bahee lallabee baqa saftiin du'aa jeetiin anis qalbii takkaan baqa du'ii ibsa du'ii jeetiin jarqeef kannee taa'u jira. Osmaan akkasitti saftii duutaa jee taa'u jira. Nan ba'a jettee yaaddeetta waan ta'e dhiisatti. Nan ba'a jettee yaaddeetta. Oromoonni narraa kafalee gumaa wayii narraa kafalamee wanni ta'e wayii dhufe nan ba'a jettee wanta yaadde jira. Inni itti ni eeyfanne ni baataa nama keetiitu gumaa sirraa baasee amma warra keetiitu sirraa baasee si godhuu danda'a jee kan hin qalbiiti jetti himee tokko hin jiru. Kanaafuu waaniin Silaamaatii keerraa gumaa kana hunda kafalanii akka jala sin baafne sirriitti beekta situ gargaara waan ta'eef. Silaamaatii kee situ gargaara hojjetee situ dalagatee maatii gargaara waan ta'eef jarri gumaa kana fuudhanii baankiidhaa ta'us manaa ta'us kafalanii na baasu jettee iyyaanne miti ati. Iyyaanne yoonii fi gartee akkas ta'u ta'e maallaqa baankii baatu sanuu yoonii fi amma sila mootummaan naawuu gargaaree narraa baase ka fudhatanii duwwatan na oolchan natti hin fakkaanne jedhu. Ayyee tola wanta gaafadhu yeroo gumaan sirraa kafalameera jedhamu maaltu sitti dhaga'ame? Hoggaanii fi sanboota gizeenii fi Oromoo taatu maallaqa walitti buusee naajee ibsaan amma ceelkaa mana hidhaatti na dhufeeti natti himee ibsaan akkasitti amma guddoonis si ergine maguddoo si ergeetiin jira biyyatti gumaa keetis Oromootu kana si walitti guuree jee eegas booda lubbuun nu deebitee eegas boodaan miiree gammachuun na dhagahame. Achi dura waa'ee namummaa keessaa hin jiru yoom duutaa boru duutaa. Baga rabbi si baasee Ustaaz Hamza kala salana dudubbadhaa ittiin dubbadhaan xumureen jira. Alhamdulillah baga rabbi si baase. Ibsaa keenya baga rabbii qilleensa addunyaa bareedaa duraan keessa turteetti si deebise duraan dursee ilmi namaa hundi ni khaxaa khaxaatee butamtee waan gootu gootee
onnee dhiiraatis si keessa jira waan san goote. Ani erga isaaniin beeka keessaan ture. Hoggaanii fi xiqqishooti wanni jette qotti yoo siin jaan qotti siin jaan jechi qotti namaan jaan san hagamta akka nama butu'an an fiiliin godhaniin beeka. Jechi san hagamta akka mataa nama gaccabsu anniin beeka. Harga isaa keessatti Oromoon waa lamaan beekamti. Lamaani tokkoffaa sadaqaa kadhachuun beekamti. Lammaffaa makiinaa namaa xaraguudhaan ifi guddaafaa magaalaa keessaa guuruudhaan beekamti. Waa sadeen kanaan beekamti. Duuba hoggaanii fi obboleessi keenya ibsaan dhufee waan kana mubaarakiin gahu mubaarakees nuun gahu wallaahi wanni takka tan illihii yookaanuu nu keessatti waan ajaa'ibaa uume takkaatu jira. Hay sa'inumaatu Oromootu gumaa kafallaa ja'a ja'an. Jechi san guyyaa sanirraa nu keessatti gad bu'uuramuudhaan nutis waan san bakkaan geenyee obboleessa keenya Mubaarak akkasumatti Aliyyii Saabit akkasumatti Ibraa akkasumatti obboleessa keenya Qeerroo hedduu dhagaa ijoollee teenya tan waliin turre waliin maqaa isaanii yaamee fixuu hin danda'u. Akkasitti mana Mubaarakitti walitti qabamnee abadan ibsaa osoo nuti jirru hin du'u jennee beellama uummataaf seenne uummanni keenyaas beellama nu wajji seene lama dagaa irra deebi'eetiin siin ja'a baga gammaddee baga gartee dukkana san keessaa baatee waan namatti dhagahamuun hin beeka. Yeroo fuudhanii biyyatee hin ta'in keessatti jeelkaa mana hidhaa san si naqanii atii nama hin qabne atii fira achi hin qabne atii nama sii dirmatu hin qabne rabbiin akka fedhutti nama baasa fa'aalun limaa yuriid baga rabbiin si baase baga rabbii haadhateet illee gammachiise. Warri na dibameen zaatii damee afur na jala dhaabbatee na dararamee duwarraa na oolchee lubbuuti yana bitee galatoomaan isiniin jaa yaa saba kiyya. Yaa lammiitii ibsaa wanni niin siin jechuu fadhu ati har'aan tana ka Oromoo hundaati. Oromoon aadaadhaaf maal qaba? Oromoon aadaadhaaf waan takka qaba. Wanni takka ittiin qabu ilma isaanii jeese ilma funyoo ja'aniiti fudhatan. Har'a ilma gudeedaati funyoo ambaarraa buqqaafatan. Waan ajaa'ibaati. Ilma gudeedaa funyoo ambaarraa buqqaafatan. Ibsaan har'a Harargee qofaa miti. Ibsaan har'a Jimma qofaa miti. Ibsaan har'a Arsii qofaa miti. Ibsaan har'a Walaga qofaa miti. Ibsaan Oromoo guutuudhaati. Ati ka Oromooti. Gurbaan qacarreen kun gaafa bahe Oromoo fayyaduu ni malaa jedhanii bakka takkaasitti tumsanii Oromoon bakka tana si fidatte har'arraa ati ka Oromoo guutuuti. Oromoo guutuudhaaf bakka nu buutee hojjettee Oromoo akkana si gammachiifte kana gammachiisuu qabda. Waan ajaa'ibaatiin as bahuu qabda. Waliigalee eegatti aansee wanni niin jechuuf adummaa ibsaa akkasumatti naa obsi manguddoolee teenya. Wallaahi shoora guddaa nu taphatan. Shoora bareedaa nu taphatan. Lubbuu isaanii nu kennanii gaafa isaan karaa hargee isaa deemuudhaaf deeman ani itti himeetiin ture. Humni waraanaa isin jala jiraachuu qaba. Biyya san namni nama tuffata. Akka isaanitti namaa wajji taa'amulaata godhanaanaatu beeka. Waan kana hundeef eegaa jechuudhaan gorsa kennineefii ture. Manguddoon teenyaas gorsa san fudhattee nu boonsitee jecha gartee Oromoo gumaa kafalaa ja'amu san baafnee agarsiifne. Nuti Oromoodha. Nuti ummata wal bira dhaabbatu. Nuti ummata waliif haduudu. Nuti ummata xiqqaa keenyaaf yaadu. Nuti ummata fagoo keenyaaf yaadu. Akkasitti kan nu beeytan feena ummata. Akka waan san nurraa bartan feena. Miidiyaan arraan tana gad bu'ee ibsaaf dhaabbate. Miidiyaan arraan tana ol bahee ibsaadhaaf lallabate. Miidiyaa isin itti waagannee hidhansaniiti jara keenya. Miidiyaa Mubaarakii, miidiyaa Hamzaatii, miidiyaa Aliyyi Saabiti, miidiyaa Ibraati. Kun miidiyaa keessan. Haa isinirraan fuune isiniif fidu jechuudha.
akkasitti kanuu hubattan feena wallahi ani gammachuu gaafa gartee ummanni as jalatti mubaarakiin aboo farada dhiisi aboo hattuu kijiba dhiisi ja'aniin yaadachiisuun fadha akka yaadannootti guyyaan irraa guyyaa yaadannooti mubaarak gaa ni yaadattaa gurbaa olneyne arraba hattoota jee kijibdoota kanuun jee olneyne mee maal kijibnee jennaan anaaf bakka san quba qaba wanni san hin taane akkanaa fi kana jennaan nuti os jenneen nuti jateenya shanin hin agarre gurra keenya lamaan hin dhageenye wanni ati oftichumatti haa dhaabbatu walii galle namootan garii akkas godhaa turees ni jira alhamdulillah sanis nun habaabsine nun dhaabne galmaan geenye ummata keenya immoo wanni niin jechuuf fadhuun nama 300 kan nu dhageeffatu amaanaa teessan ta isinirraa fuune kabajaa fi jaalalaan tanu amantanii nu kannattan bakkaan isinii geenye guyyaa arraan tanaa gaaf tokko ibsaa as finneetiti afaan saarraa mee isinis waa dhageessan jennee turre mee ibsaa dubbadhu xiqqisho ummata keetitti haasa'e gutakka. Ummata kiyya waan hin jedhuun ummata kiyya anaa dalagataa bahee hargee isaa keessaa dalagateetis hin dalagatiin irraayis hin faayidaayin na qunnamte dubbiin tun. Tanaa dubbiin tun na qunnamtee anis eega na qunnamte akkaan ta'uu hin dabe karaan godhuus hin qabu namaan itti hirkadhu hin qabu nambara fi warra keenyaas wajjiinis hin jiru warra keenyaas amata meeqaatti naa boota amata hedduudha waluu quban qaba. Amma tanaan hin jee bakka eegaati Somaaliin siddu harka keetitti Somaaliin as majjeeftu Somaaliin duraanuu Oromoon majjeesti aadas jeestu jeetiin wajjin deemee na hidhatanii isee na hidhatan booda miidiyaa irraa lallabuu eegalanii mucaan Oromoodha Somaalii jeesee aanuu duubuu janii turan. Bakka kaanis giseen haasawaa kana hedduu kana miidiyaa irraa sheelkaa keessattis dhagaatii jira Somaalota achi keessaa mobiila qabdu galamutti mataan Somaalii jeesisanii amma haasawuu jiran si jeessu deeman guyyaa kanaa si jeessan jedhanii ganamu qalbii na cabsaa turan takkaatu achi keessatti hin gammanne eeguma abbaa gadaa faan dhufanii as dhufanii ibsaan faanis naa himee sheelkan na bira dhufee na laalee akkanaa bara Oromooteetitu Oromooteeta biyya alaa jirtuu fi biyya hunda jirtu biyya mara jirtuutu akkana gargaarsa ibsaa kan akkana goonee baasnaa biyya namaa keessa jiraa jedhanii akkana jedhanii Oromoon teessii dalagu jirtii naan jedhanii eegaan fi abbaa gadaatii fi ibsaa fi hundi na dhufanii waa'ee ta'e keessa jiraa naan jedhiin lubbuun na deebitee waa'ee uummanni sheelkaa keessa naan jiruu fi ajjechaa san hundaa'u irraanfadhee bakka qalbii takkaan jiraachuu eegale. San dura qalbii takkaanuu takkaatu gachiisee hin beekne immoo arraas keessa immoo bakka fedhu halkan gurraacha kana dhiiroo si gabbaasa immoo jechumatti jira. Akkasuma Oromoon waan itti galata ibsuuf hin beeku wallahi galatoomanis yaalamiti. galatoomii bismillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wabaad duraan dursinee obboleessi keenna ibsaan baga rabbiin jirutti si deebisee ganda rakkoo san keessaa mana hidhaa keessaa si baasee bakka ati abdii kutatterraa si baasee gara abdii horattutti rabbi si deebisee siin jennaa akkuma rabbiin qadara ofiititti katabeetu kana wanna rabbi qaddare malee hin tahu waanuma rabbi qaddareetu tahee tunillee nafseen namaa si harkatti baatiillee rabbumatu ganama katabee kanallee uummanni birmatee rakkoo tana keessaa si baasaallee rabbumatu ganama katabee baga rabbi si baase siin jenna. Itti aansuudhaan warri sababa bahiinsa keetii tahee halkanii guyyaa dhaabatee rooba keessa aduu keessa qabbana keessa halkan asoo hin rafin sa'a 24 walitti dhaabee warra lallabe warra asirra taa'ee dubbate warra du'aa'ii kadhate warri miilaan ka'ee deemee manguddummaa deemeetiin argitee lubbuu ufii kennee warra ufii dhiisee maatii ufii dhiisee haadha manaa ufii dhiisee ilmaan ufiititti yaaduu dhiisee qalbiin tantee ruuhiin tantee haati tantee boo'ichi haadhateetii suni ummata kana yaachisee mana ufiitii bahanii imala amna hagana dheerattu deemanii ala bulanii
waan isaan mudatu ka hin beeyne abdii ummata isaaniitii fi abdii rabbii qabatanii yaada kana galmaan gahan hunda keessanuu bakka jirtanitti galanni keessan jaannata rabbii haa ta'u, galanni keessan bilisummaa saba keessanii haa ta'u isiniin jedha. Dhugama dubbachuudhaaf ummanni Oromoo bara kana nu boonse. Ummanni Oromoo nu boonse. Ati nama ajjeesuun ruuhiin namaas harkatti bahuun sababa ummanni Oromoo ka Hargeysaa keessa jiru, ka bakkuma kamuu jiru kabajaa horatu goote. Maaliif Oromoon yeroo hedduu arginee biyya namaa keessatti hedduutu du'e. Dhiini isii dhiiga saree gahee hin beeku. Tuffii gaafa san Oromootu gumaa kafalaa jedhan Oromoon xiiqiidhaan kaatee halkan 2-3 keessatti gumaa kee baasuun kabajaa hawaasa keenya ka achitti hafeetittillee hortee akka namni ol jedhee ummata Oromoo quba itti hin laanne godhe. Maaliifi ummanni gumaa namaa baasee bor gumaa isaanii baafachuutti humna nurratti qaba yoo jedhan ummanni achi keessa waliin qubatun sun ilma Oromoo tokkotti lamuu quba hin laatan. Kabaja ittiin arganne ummanni Oromoo kabajaa ofii ofitti hortanii kanaafillee galata guddaa qabdan isiniin jechuu barbaada. Ka sadaffaa ummanni Oromoo ummanni saantimii ofii irraa bahee kenne nu amanee hawaasa isaanii amanee ilmaan asirratti argitan kanaa fi ka as duubaan jiran keessattuu obboleessa keenya Mubaarak Musammaa, Aliyyi Saabit, Ustaaz Hamzaa akkasumas Ibraa Qeerroo nama hedduu ka maqaan hin dhoofne ka asirratti as bahanii lubbuu ofii kennanii warra kaashaappii ofii kennee warra zeelii ofii kennee warra akkaawuntii ofii kenne amananii horii hagana ga'u kennanii ruuhii isaa bituuf kabaja guddaa qaban. Wanni ani asirraa hubadhe Oromoon nama waa dalagu amanti jechuudha. Oromoon nama waa dalagu feeti jechuudha. Oromoon nama isa sobo osoo hin taane nama amaanaa bakkaan ga'u feeti jechuudha. Asirratti wanni nu baranne nama gadi bahee nama sobee malaan nyaattuun malaan maltummaan horii hawaasaa balleessu osoo hin taane nama horii hawaasaa waan fuudhe wahirra geessutti amanti jechuudha. Wanni kana nu mul'ise ammallee amantummaa kana isin warra waa dalage kana rabbi isinirra haa tursiisu. Nama amaanaa hawaasaa waan dhugaatiin gadi bahee waan gadi hin bahe san nama bakkaan gahu rabbi isin haa taasisu isiniin jedha. Itti dabaluudhaan manguddoota keenya abbootii gadaa akkasumas obboleessa keenya ibsaadhaan maqaan isaa waan kana dalagaa ture duratti ibsaan qabatee rabbi umrii isin haa dheeressu, rabbi umrii keessan isinii haa kaa'u, rabbi barakaa isinitti haa godhu. Kabajaa nurraa qabdanii kabajaa hawaasa Oromoo bakka buutanii deemtan rabbi kabajaa isinitti haa godhu. Bakka geestanitti sagaleen teessan oluma haa taatu. Rabbiin akka abbootii gadaa isin godhe kana haga addunyaa tanarra jirtan maqaan badduun isin hin tuqin. Akkuma ulfaattaniin akkuma kabajamtaniin kabajaadhaan fuula rabbi keessanii akka deemtan. Ammallee nama oddaan diiguu miti nama hawaasa hafellee walitti ijaaru. Nama rakkoo Sumaaleef Oromoo jidduu jirtullee furu rabbi isin haa taasisu. Nama biyya ijaaru rabbi isin haa taasisu. Halangee khayrii rabbi harka isin kaayee halangeen teessan khayrii malee sharri hin dalagin isin hin jenna. Hawaasa kennallee ka isinitti amanee ka isin duuka deemee ka isin jala deemee haasawa keessan dheebonnee wayita isin dubbattan nu qabbaneessitan san rabbiin hawaasa kanallee rabbi haa gammachiisu. Rabbiin ummata keenya bakka inni jirutti rabbiin dhiiga isaa haa tiisu. Obboleeyyan keenya warra waan kanaaf sababa ta'an ittuma deebi'aa Mubaarak irraa qabee haga aakiraatitti hunda keessanuu rabbi jazaa keessan isinii haa kafalu. Rabbiin hamtuu mana keessanitti hin fidin. Rabbiin hamtuu mana keessanii fidin. Rabbiin hamtuu Oromoo irraa haa tiisu. Asuma hin daganne sagantaa kanaanillee wal fakkaachuu baatu waan dirqiitii waan ruuhiitii ummata keenya hawaasa keenya ka wallotti dhumataa jirullee hin dagannu. Rabbiin ummata kana dhiiga isaanii rabbi haa eegu. Dhiiga isaanii rabbi haa eegu. Rabbiin nagaa isaanii haa buusu. Rabbiin nagaa isaanii haa buusu. Rabbiin zulmii isaanii irratti deemtu rabbi isaan warruma sanitti haa deebisu. Rabbiin nama zulmiin isaanitti deemu kana zulmii san isaanumatti haa deebisu. Dhiini hawaasa keenyaa lafaa ol haa qabamu. Rabbiin nagaa ganda sanitti haa buusu. Rabbiin qabbana ganda sanitti haa buusu. Rabbiin qabbana ganda sanitti haa buusu. Warra fuula rabbii deeme rabbi jaannataan isaan haa qananiisu.
ruuhii isaanii ruuhii shuhadaa keessatti haa galchu haqa ofii irratti wareegamanii haqa isaanii irratti du'anii rabbi ruuhii isaanii jannatan haa qananiisu rabbiin hawaasa keenya bakka jirutti rabbi isa haa tiisu isinitti dheeradhee waan dandeenyuun warra wallollee waan dandeettaniin obboleeyyan keessanii dhiiga keessanii foon keessanii du'aa'iidhaan dandeettiidhaan waan qabdaniin akka bira dhaabattan asumaan dhaamsa kiyyaa ummata oromoo har'a isiniin boonnee jirraa ijoollee teenya isiniin boonnee jirraa waan qabdan bakkaan geettanii rabbii waan isin niyyattan bakkaan isinii haa ga'u rabbii waan isin niyyattan bakkaan isinii haa ga'u warra biyya baqaa keessa jirtanillee biyya kheyrii biyya bal'oo biyya kana caalatti nama qarqaartanitti rabbi isin haa baasu isiniin jedha mubaarak dhiifamallee naa godha abbootiin haasawa keessatti illee yoo waa isinitti dabree dhiifama naa taatanii kanuma isin jechuu barbaadaa naa ulfaadha galatooma wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Wa alaikum assalaam warahmatullaahi wabarakaatuh. Abbootiin gadaa waan dubbatanu ganama kanaa deemu natti fakkaata san booda Ibraanis warra sila jiranus waan jedhanii warri lafa jiranus jiru wal galchine waan jennu waliin jenne takkatu wal geggeessine gaafatanii mana ga'anii waliin haasofne. Ayyee. Mubarak ana gadi nabuusi Ali Saabit Seensis inshallah isatu Nasraa jalaa bu'e. Tole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lammii teenya ummata Oromoo biyya jirtan bakka jirtanitti nagayni rabbii isin bira haa jiraatu. Duuba dhimma nuti asitti dhufnee dirmanneef kana abbummaadhaan haa riidaa dhiiga hambaa kanaas kafale isin lammii teenya ummata Oromoo biyya alaa jiru sabboonota ilmaan Oromooti umrii nu dheeradhaa isiniin jennaa. Itti aansuudhaanis guyyaan ammaan dura guyyaa yaadaati. Arraan tanaas manni murtiidhaa waa hundaa nurraa buusee xaawwanni xalayaa nuu barreessee akka mucaa fudhannee galuu dandeenyu ilmi keenya Dr. Muhammad Aliyyi barsiisaan yuunivarsiitii Barbaraatii fi kana keessatti warreewwan abbootii heeraa kana hunda barsiisuus tumsanuu godhee warra akkasitti akka jabatti yakka hamaa san gattiqqeessanii nurraa akka xumuramu obbo Muhammad Aliyyi sadarkaa qooda leencaa qaba akkasitti deemanii mucaa akka fudhannu nu taasisanii jiranii deebisii ummanni keenya ammallee imbaasiin Itoophiyaa kan argeessaa jiru akkuma duraan kabajaan nu fidetti guyyaa boruu ammallee dhaabbatanii dhubbu tokko nu eegaa jiran waan ta'eef guyyaa boruu sa'a lamarra dhufanii waraana warra halooyitaa diimtuu nu godhanii kabajaan daangaa isaanii irraa daangaa biyya keenyaan nu dabarsuudhaaf akkasitti makiinaallee nu godhanii nu bira dhaabbachaa jiranii koominitiin argeessa jirus akkasin nu tumsee jira ummanni keenyaas hundinuu nu bira dhaabbatanii jiranii agalli keenyaas inshaallah toluuf ta'a kabajaan qorannaa malee kabajaan daangaa kanarraa akka nu baasan waada nu galanii jiranii kanaafuu isaanis haa galatoomanii isin ummanni keenya ummata Oromoo duudhaa Oromoo isa dur isa wal hirpuu isa haaloo walii kannu isa lubbuu wal baraaruu lubbuun ibsaadhaa silaa gara isaatiin inninis firraa ka'ee duute lubbuun hangi haftetee isanii mucaa akka gootan isiniif beekaa sabboonummaan teessan abdii nutti horee nutuu silaarra dardara taanee akka keessan kanatti lammii teenya baay'ee kara hundaanis baraaruu dandeenye barbaannaa qabsoon isin gootan biyya tana keessatti gumaan ji'a tokko keessatti ji'a osoo gara ji'a lamaa osoo hin geenye hidhamaanuu osoo ji'a lama hin geenye gumaan wagga takkatti nama dhumuun tokkoffaa arraan tana isiniitu baasee madaalliin keessan dhibbarraa dhibbatti ummanni magaalaa keessa hundaa lammii gumaa bakka takka saniif baaftuu miti jaanii abbootii gadaa nu daadaa jiranii baay'ee nurraa mataas qaqqabatanii olaantummaa teenya mul'iftanii jirtanii gara biraattis namni nama ajjees kabara afuris yoo ta'e bara afran fixatu malee gabbahuu hin danda'u lammii ji'a lama osoo hin guunne hidhamaasi kaduraan murtiin lammiin irra lallabdee akka nu du'u jettu san baafachuun injifannoos tokkoffaadha galmeessitanii jirtanii akkasitti nutis gara keenyaan abbaa heeraa afran qalloo obbo Amma Muusaa Abdullaahi Muusaa Saanii Muusaa abbaa bakkuu aanaa miidhagaa jira 12 alaa keessatti jira bubbuu
Aqila yookaanis abbaa dhiigaa kan wajji fudhate yommuu ta'u akkasin raawwannee mallatteessinee fi mucaa fudhannee akka galfannu kabajaadhaan waan nu kannaniif jecha boru ni gallaa gammachuu hangana caalus takkaa agarreen beeynu nama du'aaf itti murtooytee lubbuun isaa gaaga'amuudhaaf abbaalleen sabtiin du'a jee karoorfate har'aan tana fudhannee if bira keenyee boru yoo rabbii keenyaan taate inshaallah nagaan nu haa bulchu fudhannee galuun injifannoo waan taateef injifannoon tunis hooda isin gumaachitanii sadarkaa har'a geenya kana geenye gaddaa fi yaada keessa fuula gammachuutti as deebi'uu keenyaaf baga gammannee baga gammaddanii rabbi ol isin haa fuudhu harka isaa dhedheeraa sanii riskii isin biratti haa guuru harki namaa gaggabaabaadha kaarshi buusuu xiqqaa waan ta'eef jecha dhedheeraa fi babal'aa isaa saniin isin biratti haa guuru khayrii irratti umrii isin haa dheeressu harki keessan isin badin inni isinitti hin galini hasaaraan isin qunnamini rabbii isinis faayideessee ilmaan keessanis isin haa faayideessu kahiree ganama ganaa eeggatu sireen teessan siree qananii isin haa taatu biyya jirti san biyya teessan isin caalchisee warra biyya teenya tanatti fooqii dhedheertu biyyarra caaltu taalagaan nurra jaarerra caaltu warra jaarratu rabbi isin haa godhu roorroo saba keenyaa hunda deebisuudhaaf harka diriirfachuu fi hidhannaan isin mudhii hidhattan waan nama boonsu akkasitti eegala irraa kaasee mubaarikii urjiidha sheekh hamzaadha deebisii aliyyi saabiti ilma keenya qeyroodha kaanis ibraadha hunda keessanuu warra waan qabu gumaacha warra yaadaan hirmaate warra rabbi kadhate hunduma keessanuu rabbi tumsa isaatiin isin bira haa jiraatu duraa duuba keessan haa jiraatu takkallee dhaa'u rabbi ol isin haa fuudhu shittoo daran isin haa urgeessu deemaa soogidda daran isin haa mi'eessu akka aduutti isin haa ibsu akka addunyaatti hangafa oromoon duraanuu warra sirna gadaa uumee dimokiraasii sirna gadaa warra dhiiga lammii mararii fi warra dhiiga lammii cararii qabuuf bocee siistama kanarraa har'aan tana addunyaan itti hojjechaa jirti isin shanyii tana akkasitti hadaandii qabatta hundaan injifatoo isin haa godhu injifattanii nuus injifachiiftanii umrii dheeradhaa rabbi isin bira haa jiraatu hamtuu nuti isinitti maganfatin isinirraa haa oolchu khayrii nuti isiniin kadhatinis rabbi isinii haa kennu anurraa haftees rabbi isinitti haa gugguutu umrii dheeradhaa bulaa horaa kanama milkeessu rabbii tokkicha inni isin haa milkeessu nuu jiraadhaa isiniin gammanne isiniin boonne wiliillee isin haa boonsu isin haa boonsisu lammiiti yafiintee namaa rabbi isin haa godhu kanamaa godhu rabbi alaa zaalika beeku subhaana rabbikaa والسلام على المرسلين إبراهيم يا كريم يا الله إبراهيم nutilleen يا إلمان haa dubbatanii nutillee wanni jechuu feenu abbootii keenya dangadaa wanni jechuu feenu nutilleen imbaasiin keenya imbaasiin keenya naawse gutakkaadii irra deebi'eetiin galatoonfachuufadha nuti nama keenya kanu gargaare kanu ummata keenya bira dhaabbate haa galatoomani imbaasiin teenya tan biyya Somaalilaandii jirtu haa galatoomtu nama keenya kanama keenya bira dhaabbate yeroo hunda galata qaba namni nama nurraa ajjeeselleen akkasumatti jibbaa qaba kanu gargaare haa galatoomu arrallee manguddoo teenya abbootii teenya tan gadaa nuu kabajjanii waraanatti gootanii makiinaatti nuu gootanii ilaa daangaa nuu geessuu keessaniif irra deebi'eetiin maqaa hawaasa kanaatiin imbaasii teenya ta Somaalilaandii jirtu galatoonfachuufadha nuu galatooma alla magan isiniin boonna hujii boonsaa dalaydan jennaan imbaasii teenyaan an akka Hamzaa Shee Jaabiritti nin galatoonfadha wanni isaan dalagawan ajaa'ibaati arraan tana an silaa abbootii teenya ta gadaa tana asirraa kee achi bira dhaquun waan dheeraa na fudhate isaan bu'anii isaan naa eeguu saniif haa galatoomanii haa ulfaatanii ammallee hujii boonsaa akkanaa fuulduraafis akka isin hojjettan abdii isinirraa qabna imbaasiin teenya tachi jirtu bakka nu buutan galatoomaan isinin ja'a itti fufaa adeeroo itti fufaa dhiifama isin afaan ittiin qabe. Bismillaahi sallallahu alaihi wa sallam. Obboleeyyan keenya
akka shamarranii dargaggoota keenya ka hundagaa Afrikaa naannoo hunda jiru arra aadaa ummata keenyaa tan saba keenyaa tan dur abbootii gadaatiin dagaa